beete obsa fixattee jirtidha. Amma gaa warri post abiyyi juhunu tana hunda beete tana hunda suufaniiti jechuudha. Egaa beete sareen beete funyaan gubbaa egaa waan kiiloomeetira meeqa waa suufti akkasumatti warri siyaasaa xiinxalu kunillee waan suufanii jiranii jechuudha. Yani beekanii jiran akka waa jirtu. Ammoo Haardiin Abiyyi Ahmad harkatti nafni yoonaan jettan tabishaanii ni jirti. Tabishaanii malee ni jirti. Gaa teessoon post Abiyyiidhaa atin gara arata biyyoolessaatis paartuun qophaa'aa jira. Paartuwaaniin hoon conversationii gubbatti qophaa'aa jira. Gaa process godhaa jirra. Haasoo isaanii hunda xiinxallee jirra. Yoo rabbiin fedhe gabaasaa guututti isaanii galchina. Gabaabinaan waliin dhufuun isaanii waan guddoo galatooman. Uummanni kun irra guddaa isaanii gariin amajjaa amma torba waliin agarre. Gariin beeytee guruppii duraan gaafa pre wayyaanee pre abiyyiidha. Pre gaafa abiyyii dura warra waliin ture. Warra waliin dalagu irra guddaa isaanii warra wal beekanii abiyyiin egaa angoroo dhufe ammoo namu waraa jaalladhaan tokko tokkotti adda faca'anii so waliin dhufuun isaanii kun pozitiivaa hiyoo ga'enne of course hayyoota keenya waliin dhufuun isaanii ni deeggaraa jechuudha rakkoo hin qabnu ammoo ajandaan isaanii sirraa'uu qaba. Abiyyiin odoo hin buune marii beetee abiyyi boodaa sakaa hiikaan qabdu jechuudha. Hiikaan qabdu maaliif beetee dubbiin isaanii wani fakkaatti jechuudha. Hora beetee adur hantuunni gaggeeffate tokkoon akka waliin fakkaanne jechuudha. Hantuunni taa'ee mari'atee itti lollaa jaan lolli nun baasu jaan akkamitti haa goonu jennaan beetee maal jettaniin dawala kana haa morma keenyu jaan. Hoggaa adurree dhufte dawala kana qiliu jaa gaafa san jalaa malannaa jaan. Akkasitti haa murtee godhanii fixatanii dawalli sanis tolfamee haa duretti suuquu deeman san hoggaa dhufe eenyutu morma kaayaa sanitti dubbiin baddee jechuudha. Murtii gaarii godhan tarsiimoo bareedoo baafatan ammoo eenyutu deemee morma kaayaa sanitti haa dubbiin wanni dhaasanii dubbiin hantuutaa san akkasumatti haftee ilaa magaa lolli hantuutaa fi adurree jidduutti fufee jira jechuudha. Lolli piippiidhaatii fi lolli beetee hayyoota keenyaa kunis eenyu abiyyi buusaa lafa keenya jechuudha. Ammoo yoo abiyyiin bu'e maal godhuu qabnaan bareetamaa jirti. I think wanni dursuu qabu tarsimoo isatti buuftu. Tarsimoo isatti buuftu haayyateeti sambooda gaa hoggaa inni bu'ee akkamiin godhaa abbaa waan san fide taateeti irraa haasoftaa jechuudha. Yoo ati qabuusun ta'in gaa ati yoo qabuusun ta'in akkamitti duba gaa waan abiyyi duubaa sanii eenyu bikka buuteeti haasoftaa jechuudha. So gaa rabbiin fedhee xiinxala taraatti aantu guututti gabaasatti isan dhageessifna. Waliin dhufuu isaanii akka injifannootti haa fudhannu. Eega waliin dhufan taate marii itti aanu immoo hulaa cufatanii bal'inaan alif irraa ilaa alif laammimitti tarsimoo isaanii lafa kaayyachuu qabanidha. Post abiyyi dura haasofna beetee qabsoo abiyyiitti hufiftu sanis tarsimoo ijaarsaa fi waan isatti akkamitti isa ofirraa buufnaanis lafa kaayamtee eeganni bu'ee akkam biitii ture akkam ta'uun qabdilleen kan mari'atamtee paakeejii guutuudhaan uummata Oromootti yoo gabbaatan uummanni Oromollee haa gurra sanii kannuu danda'a jechuudha. Ta'ammaa ture ammoo xiqqishoo beetee waa garaan geenye jechuudha. Bal'inaan isanii haasofna. Ammoo waan takka tabeetee isaan suufanii arkan. Tasirrii jennuun sirni abiyyiidhaa kun beetee qaxxaamurarra dhaabbatee jira shakkii takka malee. United Arab Emirates Thailand beetee abiyyi deeggartee asiin geesse itti beetee ilaa maayetti waliin deemti wallaahu alam garuu obsa fixachuu jirti.
deeggarsi gara beete United Arab Emirates irraa Abiyyiidhaaf dhufaa jiru almost beete yoo waa godhe action tokko hin fudhanne United Arab Emirates darsa goorattee deemuun isiin mala dirreetti isaan bisuun hoggaa yeroo lola gurguddoo keessatti naqe kanatti yeroo beete gaagura woboo keessa harka kaa'ee gaagura faannoo keessa harka kaa'ee beete gaagura sadaffaadhaa wayyaanee keessa harka kaa'ee amma afuraffaadhaa Eeltiraatis harka kaa'ee gaagura jihaa afurin itti yaa'u jiru beete kanniisa miliyoona meeqatti timu jiru gargaarsa jabaa isa barbaachisa kan hunda keessaa bahuudhaaf yoo Masriin dirreetti isa dhiifte I don't know. Tana keessa Abiyyiin ni bahan gaawwalli takkitti isaa hafte bishaan kana gurgurachu bishidiimo beete namni dhukkuba jabaa qabu bishidiimo dhaqa biyya teenya haakima dheeyxeeti ugaa fayyaa dhabde haakima dheeyxee dawaa dhabde bishidiimo dhaqii siin jaan jechuun Abiyyiin isoo bishidiimo gurguraaf harra baase Masrii jalaa hambifate Masrii jalaa hambifate wayyaanee fi shaabiyaa fi faannoo Amerikaa fi Masrii walii gallaan Isaayyaas Afwerqiidhaatiin adabuushuma jaanitti telefoonuma tokkoon ni adabataa jechuudha. So wayyaaneen kophaa isii faannoo kophaa isii ammoo Abiyyi Ahmed ni buufti jennee hin amannu jechuudha. Ati hagaloo jennee waa xiqqishoo ibsine anuma fakkaataa jechuudha. Maaliif kana hunda jechuun nu barbaachisee fi irra guddaa siyaasaan Oromoodhaa beekee mooraa ifii keessatti mooraa ifiirra alan baatu jechuudha. Taphni isii taphuma shaampiyoonshiippii Oromiyaadhaati. Hedduu inumaatu waan impaayera Itoophiyaatu itti rakkattu jechuudha. No beekee hiree teenya murteeffachuudhaaf waan Toobiyaan itti oolte beekuu qabna, waan gaafni Afrikaa itti oole beekuu qabna, waan beekee ji'oopolitiksiin warri jiddugaleessa bahaa kunis maaliif jiranii Araboonni maaliif jiranii Ameerikaan maaliif jirti Masrii maaliif jirti jennee odeeffachuun jalqaba nutti maaliif wanni isaan godhan san hundinuu hiree teenya irratti waan implikeeshina waan qabuuf jechuudha. Aboo haa jiran hagana yoo jenne haa waa beekee wanni hin jenne gabaabinaan takkittiin beekee odoo dubbii gara Booranatti dabarreessanii jechuu barbaannu dubbiin kaabaa qarree geessee jirti. Akkanuma beekee muka waliin rigan beekee aaraa agarree wanti ammallee warrigaa jirti firikshina kana keessa lolli akka tasaa akka beekee akka jookitti ka'uun isaanii mala jechuudha. Akka jookitti because qaamni beekee waraana kana maallaqa kafalee leenjisee hundinuu akshina barbaadan. Masriinis akshina barbaaddi yoogaa bishaan kana hannineef malee. Waliigalatti dubbii kaabaa san wanni firraa eeguun nu barbaachistuuf hachi dhaqee dhumuu taa'u na guddaan sinumaa jechuudha. Heegaree uummata keenya irratti illee impaaktii guddaa qaba. Sogaa jala deemnee Rabbiin fadhee as geessee dubbiin achi geessee isaniif gabaafna. Kanaa gara biraa kun gara beekee naannawa Booranaa irratti lolli deemaa jira. Wani namaan galle tana faadha jechuudha. Wani namaan galle namni wayyaanee fi Eeltiraatti duulu maaliif deedhaa keessatti Somaalii Oromoo qabsiisaa waan namaan galle jechuudha. Ilmaatu maal fakkaatti dubbiin garii jechuudha tan beekee dubbiin Somaaleedhaatii fi dubbiin Oromoodhaa waan isin fakkaattu. Abiyyiin waan Somaaleedhaan beekee aboo ani karaa Eeltiraa kanaan deema Booranarraa ilaa haqa Bordoddeetti atiitutti halaafiidha beekee uummata kana cheeknaa godhi gaggara fi naa eegi jaanii fakkaatti jechuudha. Uummaan teenya dura hoggaa magaalaa dheetu akkoo teenya bira nu dhiifatti jechuudha. Akkoon teenya hoggaa deemtu ta'ullaa isii bira nu dhiifatti akkasitti eeganii jechuudha. So fakkaattu mee takka raahana wayyaaneen gaafa beekee Oromoo juwalloluu deemtu naannoo kana fuutee beekee abdiilleedhaan naa eegi jetteeni jechuudha. So mootummaan arra jirtu tuni hufiinsi isii irra guddaa wanni Oromoon konfidensii irraa dhabdee fi waan biraatii miti. Oromoo dabarsitee saba xiqqaadhaaf kan oolaa jechuudha.
أما خارج قباسة دي ما بيخلق كون ناديسي خارج قباسة دين إيسا قاف برامي سكنتا بدن دي سي سني كون بيسد إيسا ربرجيدي ناس الصاجة جرا برجيدي ناس الصاجة إلى أواشي تجدي ما جرا شوي جرا خلام بورانات وقادين أمو إلى غورو غرا قديتين غرا بيتي النية إلى هم رايتوتي إساني رايتو هم بيتي وجي هذا تكوفدته إلى بورانتي ورانا اللي يهالي نانو سومالي داتي قبا أمو ورانا جبوتي داتي في ورانا إيسا في ورانا بيتي مصطفى داتو قبا اسمه الفجر أكا فكاتو تي أورمي وطنا ولا تكو بودا ماس برشانقول اسمه تخاصو نولو يچوي يوم غرا خابا ديمي بيتي إيسان الرائقا أديرو تم بيتي تو خسارو وساني فيدي يچوي خسارة متى سنة فيدي خيساهو وني أبيجي نما فراسو دا چوكف وني فراسو دا چوكفو وني بيتي أديرو واقع تسيقل چوتاو وياني بيتي مقالي يتو في فانو دبربران يتو دون تاني أما باردان يتو دون تاني تطوقان أما تأورمو جغورا يتو خيساهو خراسو بالي داتي أورمو تطوسيفتوني ittuma galuu teessaa jechuudha addunyaa kanarra mootummaa ta'e tana wanni kuffisuu taa'u tana ummanni Oromoodhaa obseetti akkam United Arab Emirates obsee fixateetu boohaa beetee namichuma wanni ta'u jetti jechuudha nama qotee bulaa maqaawii amma reesturaantii amma mana nyaataa seenee maarree ni qabdanii maafish jaaniin jechuudha. ماريو ما فيش هاي والبس تكو سنكبدني ما فيش هاي من باستا بارن تكو ما فيش هاي ما فيش مثلا اسكني جيني تخيش اما امني ورمودا ما فيش مثلا اسكني تشوف تاني تخيش فان ومنو تبيتي كدينا جنة قبة لانو تان شعبي وما بيتي ما قبة لانو خان ويانو تدين إنه قبة لانو وما ترومتي في الرأيقة جنو خانو يو بيتي خان ايو في خيستي صومالي في الرأيقو خاني في الرأيقو ميليشاي في الرأيقو خابني خادري في الرأيقو قواتاتي ما فيش مسانو فدا ويانو مسانو فدا تشوني بلا يتوش قانين قدون نما ميلون ترباتم أفريقيا تكابتشو دنديسو إفي تطوتي في جنيسيتي غاف أورومون بيتي هركا دوا خفلا بيتي ويانا ستون نيتي قفتاخي في بيتي قفتاخي خلي ساسم قدت كيت سيدي بفتي قاني سني أولي ينجروا يتوش إذا قد دار رقوني سن أورومو وجي قبدت تومي في أمتاني أورومو بنا دبيني جرتو أورومو يورو أماتنا خيستي أبا أو في كافا أو في ووبو أو في بيبي برنجروا يتوش جرات شوفنا أكنانو بيتي ياي سبكون دغوتن كليلي نانو أماراتي بريشانغول كليلي غوتو أورومي بيتي نانو توبراتيف أورومي أتو جبنا خفلاجر بليون دبافر ماذا باجت جانسان ندينو لكوسو كترو من غسي سمالي نقدا مالني نانو أماراتي في نانو تقدر يدك خانيس كالله ميليشيا في كالله بيتي مكلاكات تاجر ummanni Oromoodhaa jiruunu wayyaanitti taatee jirti. Jiruunu faannootti taatee jirti. Hawgaa beetee naga isan gaafatee dhabe maafishuma sanuu fidii jechuuf ta'a jechuuhi. Boodumaan nuun jechuuf ta'a jechuuf shabboo miidiyaa. Yaakiin duraanis haadhoftu faannuma sanuu nuuf fidii. Gaafa haa ummanni sadarkaa isatti abdii sirraa kutate lola walitti kaaftan. injuru jechuudha. Ummanni ati itti olfiitu kunis loluun ta'u beekan. Bara hidhannoon guddoon waraanni tokko beektee itti adawwii isaatti cabsu sabboonummaa bara waan san itti amanu koozii sanitti amane waraana haa mo'ata. Dirqiin immoo woo dirqiin hin jirtu haa deero hin jirtu dirqiin beektee dirqiin hin taatu. Ummanni Oromoodhaa hiree har'a beektee maqumaanuu masaraa keessa jiraachuu tana beekan durii leencallaa bara. Kan waa takka illee irraa harkatine jechuudha. Kan daandii irraa harkanne, kan hospitaala irraa harkanne, kan beektee waa takka illee irraa harkanne ammoo bakka san qabatee
مقوم سنو بيته إجيو بدي بكي جاسن بدونا يو إسم بدم قوني خين ينبديني في من ورمو راو سيتاو جراجوي أما وبصفت أجيفتني جرتان وبصفت أجيفتني جرتاني بيته أكامما كابيني في كادرين أمة ورمو غيسا جرتو هناتي وانت أمرا مفكاتي يجوي مي ربي سلو مسدادا بيا ورمو بوچا ودو فينجانو sabni xiqqaan tokko direedhaatti bikkeetti ammammoo booranatti meeshaa boora kaayif dubi boorana san tareella humnoonni soomalee karee bananii dubartootaaf namootii nagaa lubbuu dhaban jedhan gareen humnaaf meeshaalee guutuun mootummaa naannoo soomaleetiin deeggaramuun booran bahaan lubbuu uumat nagaa hobbaasuu jirtu dhiyootan aana waacillee ardara hawaataa booran haruun namoota nagaa hobbaasuu liibangumii eeldalloo xaduu hardhaalli gosti soomalee tamariyaan jedhan qindeessummaa naannoo isaaniitiin boorana duuluun qaqalloon eeldalloo dhooftee dubbadde bifte. Kanumaan wal qabate boorana global miidiyaan daa'imtuu dhimma daangaatiin wal qabatte irratti qoommi gabaabduu toksaniif dhiyeessu qophiitan qopheesse kan isaniif dhiyeessan dhaddachi godaana duubaati itti dhiyaadha jenna. Oromiyaa moggaa kibbaat sababa bal'ifannaa daangaatiif humnoonni soomalee booran baha aanadhaasiif waacillee keessatti waraan uumat nagaa hin rabbanuun dubartoota dabalatee lubbuu namoota nagaa galaafachaa jiran. Akka jiraattoti lafa jedhanitti humnoonni soomalee kun waggaa tokkoliif bifa haaraan qindaa'anii waraan banuuf kallattii boruugan booranaan wal daangessan cufaanuu qophiilee gargara taasisaa turanii jedhan. Qophiilee isaan taasisan keessa daanga seeraan alqabatanii laf boorana keessamman ijaaruu humni waraana taleenjii fidhannoo guddoo qabta mootummaa naannoo soomaleetiin deeggaram kallattii daangaa boorana gubbaa bobbaasuu afaan nagaa dhiisanii waraan barbaadu alaabaa mootummaa naannoo soomalee laf boorana keessatti dhaabuu miidiyaalee hawaasaa kanneen akka tiktookii fa gubbaa bahanii boorana irratti sirboota lolaaf nam kakkaasan kalafti boorana hedduun ammoo laf garrii taateettis miidiyaa gubbaaf facaasuun isaan yoo ta'ani. Murjam garin dalte dido aba walti filane warri lafteen doodu toloo gama dooti mane aqina bambaddu yarolente wila rakhtu laftite nidire tabese indinne yawae guyana nujare saire Haayoon gosoomalee tagarri jedhan tana hammoo godin hiddin qam daawwa zoonii laf qabsiisanii aanaalee boorana hagam daangaatiin jiran humni hidhatee leenjii gahaa qabuut booranatti bobbaasuuni humnaan booran hirra fuudhatanii godin isaanii jalgalchuu fakkaata. Liibanillee taalii deema jir kanumaan wal fakkaata gareen badii ta'e erga mootummaa naannoo soomalee fudhattee daanga boorana humnaan dhiibdee teensuun liibanillee mariyaantii akkanum lol barbaada jiru guyyaa feet lafuun boorana cirte qotuuf yaaluu yoo dhufan ammoo waraanaan nam sodaachisu akka jalqabdee yaa oolte bubbulti. Kanumaan wal qabate guyyaa dhaalli haana gumii eeldalloo harda ijaaruuf booran tokkisuun isii dhagaa turu taatullee qaqalloon ijoollee liiban garee liyyuu haayilii ta soomalee taphatiif dhuftan dhukke nyaachisuun waraabes doogamsuu dhufee rimaan galgoote galchiti. gabaabinaan tabooranallee wanni dhaammannu rakkoo beektee Somaalee firraa hiikuudhaaf obboleen keenya hagarriidhaatiis waliigaluu isaan barbaachifti rakkoo manguddoon hiikadhaa dubbii gosittii talafirraa dhiisaatii gabraan booranni ormaan akkasumatti illee garrii wal qabadhaati firaa dhookaa Somaalee mootummaadhaanis wanni jennuun adeera of dhaqqaba gabaabdutti keessaahuu uummata Oromoorraa harka kaasa ummanni Oromoodhaa maafi shuufidii jechuu jira jechuudha. Ummanni Oromoodhaa kana booda abbaa fadhii dhagahu beekadha. Kana booda wayyaanee fi shaabiyaa fi beetee faannoo nuti diina inni akkana dura qabnu kana hundaa'u beetee dhee jalaa jechuu isaanii falaa jechuudha. Isanitu irraa hammaachuu deema. Teessaniitu jibbaatee isaniitu irraa hammaachuu ta'a. Kanaafuu yoo ummata ifiin qabatin ammoo lolli san injifattanii jirtu. Hidhannoon guddoon waraana keessanii beetee ummanni keessan lola sanitti amanu. Ummanni Oromoodhaa faannoo shaabiyaa fi wayyaanee diina jeetimma yeroo ammaa qabatee jira. Ammoo haa dadhabate jechuudha. Isanin kun dhamalatti taatanii jirti. Isan kana qabatee amma torba deemaa jira. Isan darbuun isaanii maalaa jechuudha. Jarri gulufaatuma dhufuu taala. Gulufaatuma finfinnee seenuu ta'a jechuudha. Gaa of dhaqqabaa isaanii jennaa ilmaan ayyaa haamee marii teessa isaaniillee itti fufaa bika irratti itti guutaa bika dogoggoree nu sirreessaa
sagantaa shiliitaatis takka nujaa almost taraa duraatiif siyaasaan biyya teenya nu harka guututti baate harka beetee ummata gurguddaadhaa seenaa jirti gaa achi keessattis gaa akkatti taphatan beekun oromoodhaaf barbaachisaadha qophii tayyaa taaraa suuratti haa xumurannu bika irratti itti guutaa bika ta'uu nu sirreessaa haga qophii tana fakkaattu waliin dachaanutti hedduu san jaalanna nagaa waaqaa keessa nu turaateen kee